Seenaa qormaata jireenyaa boqonnaa tokkoffaa kutaa lammaffaa hawwii milkii dhabe. Gaarumeenis qormaata ishee haaluma gaarii fi abdii qabeessa ta'een xumurtee jirti. Amma yeroon yeroo boqonnaa waan ta'eef yeroo harmeen ishee iddoo hojii deemte mana keessatti waan hundaa dalagdee eegdi. Yeroo hundaa harmee ishee ni gammachiisti. Harmeen ishee itti boqatti, itti gammaddiis. Waan hundumaa wal mari'atu. Gaarumeen waan harmee isheetti hin tolle, harmee ishee hin gammachiisne tasuma hin raawwattu. Gaarumeen akkuma maqaa ishee intala cimtuu fi abdii namatti hortuudha. Haa ta'u malee gaarumeen amma keessa isheetti waa karoorsaa jirti. Karoorri ishee qabxiinnaaf dhufuu baatus kana booda hanga jireenya mijataa jiraachuu jalqabnutti barumsa koo adda kutuun qaba jettee karoorsaa jirti. Garuu yaada kana harmee ishee biraan hin geenye. Barumsa koo yoon adda kute maalan hojjedha jettees gaafii of gaafachuu jalqabde. Olis gadis buustee murtee ishee isa dhumaa jireenya gidiraan guutamte tana keessaa bahuuf biyya Arabaa deemuun qaba jettee murteessite. Hanga kana hundaa harmee isheef hin himne. Harmeen ishee hawwiin ishee guddaan gaarumeen barumsa ishee galmaan akka geessu ture waan ta'eef itti himuu sodaattee jirti. Akkamitti akka harmee isheetti himtu osoo oliif gadi yaadaa jirtu guyyaa muraasa booda qabxiin kutaa kurnaffaa yookaan maatirikii akka bahee dhageesse. Harmee ishee firii gaarii intalli ishii fiddu eegaa turtus dubbiin garuu akkas miti. Gaarumeen qabxiin dhufuu baatus kaayyoon ishee biyya Arabaa deemuudha. Waan ta'eef gaarumeen yoo akka biyya Arabaa deemuuf murteessite itti himte harmeen ishee itti gadditi, itti dheekkamtiisi. Gaarumeen immoo harmee ishee gaddisiisuu hin barbaaddu. Guyyaa muraasa booda gaarumeen qabxii ishee ilaallachuuf gara mana barumsaa deemte. Harmeen ishees hawwii fi abdii guddaadhaan eegaa turte. Karoorri gaarumee waan milkaa'u fakkaata. Yeroo qabxii ishee ilaallattus qabxiin ishee baay'ee gadi bu'aadha. Kutaa itti aanuttis akka hin dabarsine argitee jirti. Yaadni ishee biyya Arabaa deemuuf waan ta'eef amma sababa harmee isheetti itti hin amansiistu argattee jirti. Harmeen ishee haala biraan eegdus gaarumeen yaada haaraa qabattee gara manaatti dhuftee jirti. Harmeen ishees iddoo hojiitii galtee manatti eegde. Gaarumeen garuu fuula gammachuu hin qabdu. Hawwii fi yaadni harmee ishee waan jalaa badeef harmeenis itti dhiyaattee ija ishee keessa ilaalaa waa'ee qabxii gaafatte. Gaarumeenis hin calliste. Dhala koo hin callisin, wanti hunduu guyyaa eeggata malee ni ta'a jetteen akka qabxiin ishee jalaa hafes hubattee jirti. Gaarumeenis harmee koo hawwii kee osoo galmaan hin gahin hin hafu. Atumti fayyaa naaf ta'i, naaf obsi malee deessee koo jettee miila ishee qabattee boosse. Harmeen ishees homaa miti dhala koo obsi, wanti hunduu ni ta'a jettee abdii itti horte. Isaan lamaanuu wal jajjabeessanii abdii walitti horani. Harmeen ishee hojii ishee dhaabbataa godhattee haala gaariidhaan itti fufte. Gaarumeen amma sababa argatte waan ta'eef harmee isheetti himuuf qophooftee jirti. Harmeen ishee garuu intalli koo hojii malee yoo teessee na jalaa dhibbatti akkam godhuun qaba jettee gaafii of gaafachuu jalqabde.
Guyyaa muraasa booda gaarumeenis harmee isheetiin akkas jetteen, harmee koo amma guddadheera, baasitti ta'uu hin qabu, baay'ee na waliin bu'aa bayii hedduus baate, amma anis nama hojii ta'ee si gargaaruu qaba jetteen. Harmeen ishee durayyuu yaadni kun sammuu ishee keessa oliif gadi jechaa waan jiruuf tole dhala koo humaa miti, iddoo deemtu hundatti gammadii naaf jiraadhu, anas na gammachiisi, ofiifis nama bakka yaade gahu naaf ta'i dhala koo jetteen. Gaarumeenis baay'ee gammadde, biyya Arabaa deemuuf akka yaadde itti himte. Harmeen ishee guyyaa tokkoofillee akka irraa fagaattu hin feetu turte. Dirqamni jireenyaa garuu waan hundaa nama dagachiisa. Obsas nama fixachiisa. Obsas namaaf kenna. Abdiis namatti hora waan ta'eef amma filannoon harmeen qabdu tole jettee ofiifis of jajjabeessitee intala ishees jajjabeessuu ture. Amma gaarumeen ji'oota muraasa booda wantoota imalaaf ishee barbaachisu hunda xummurtee isaan lamaanuu garaan raafamuu jalqabe. Obsuun immoo amala isaanii waan ta'eef waan hundaa obsaan dabarsan. Harmeen isheen dhala koo biyya hambaa keessatti maaltu mudata laata? Moo hawwiin keenya lachuu milkaa'ina laata jettee of gaafatti. Gaarumeenis biyya hambaa kana yoon deeme maalan ta'a laata jettee gaafii of gaafachuu jalqabde. Hawwii fi yaadni keenya ni milkaa'amoo karaatti hafa laata jettees gaafii of gaafatte. Harmee koo deebinee wal agarra, hawwiin keenyas ni milkaa'a jettee abdii ofitti horti. Harmeen ishees obsi dhala koo yaadnee akka geenyu bakka yaadne akka geenyu hawwiin keenyas akka galmanuuf ga'u nan amana jettee wal jajjabeessan. Maarree guyyaa muraasa boodaan guyyaan imala gaarumee gaheera. Gaarumeenis jiruuf jetteen harmee ishee guyyaa tokkoofillee irraa fagaachuu hin barbaanne san gatteen biyya hambaa deemuuf kutattee kaatee jirti. Jiruu mo'achuuf waan hundaa obsaan dabarsuun dirqama waan ta'eef harmeen ishees dhala koo milkaa'ii, bakka yaadde gahii, bakka deemtu hundatti nagaan naaf jiraadhu, ijji nagaa deebi'ee wal nu haa argu jetteen. Gaarumeenis bu'aa harmee isheetti maramtee nagaa itti dhaammatte. Isaan lamaanuu baay'ee garaan raafame. Isaan lamaanuu wal malee hin qaban waan ta'eef sana booda imimmaan isaanii haqachaatuma gargar bahanii. Gaarumeenis imala ishee biyya Arabaa keessaa biyya Beeruut Libaanoon jedhamutti taasifatte. Biyya ishees harmee ishees gattee jiruuf jettee biyyaa baate. Harmeen ishees gara ishee jabeeffattee gara hojii isheetti deebite. Kopummaan itti ulfaatus dhala ofii irraa fagaatanii jiraachuun ulfaatus hunda obsitee jiraatti. Jiruuf jireenyi dhala namaa qormaata baay'ee qaba. Yoo obsaan eeggatan garuu qormaata jireenyaa mo'achuun ni danda'ama. Obsi riqicha jireenyaa waan ta'eef amma gaarumeen erga deemtee ji'a tokko lakkoofsistee jirti. Harmeen ishee garuu hanga yoonaatti sagalee ishee hin dhageenye. Kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo, seenaan qormaata jireenyaa hawwii milkii dhabe jedhu kutaa 3ffaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kanarraaf qabadhee isiniif dhufe asumarratti kan xumuramu ta'a. Galatoomaa isiniin jechuun jaalladha.